Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa isinitti himaa kan isinitti himu Ansooniyaa Muhammad hanga xumuraatti nu hordofaa. Ayyaana masqalaa sababeeffachuun muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ministeerri muummee Ifeedrii Dr. Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Dabalataanis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ergaa isaaniin booqaa birraa ayyaana masqalaa fi jala bultii ayyaana irreechaa sababeeffachuun dachee Oromiyaaf sibiilli gad jedhee harki nagaaf akka ol jedhu waamicha koon dhiyeessa jedhanii jiru. Irreechi birraa bara 2017 fulbaana 25 horaa Finfinnee fi fulbaana 26 horaa Harsadeetti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibse. Sirna kabaja ayyaana irreechaa ilaalchisuun gamtaan abbootii gadaa har'a miidiyaaf ibsa kennee jira. Sirni kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 fulbaana 25 horaa Finfinneetti fi fulbaana 26 ammoo horaa Harsadeetti akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuz Malkaa Asoosaatti onkololeessaa 3 fi naannoo Gaambeellaa Malkaa Baarootti onkololeessa 10 akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Irreechi duudhaa aadaa fi seenaa haala kabajeen guyyaa ayyaana Oromoo isa guddaa ta'e milkoomaan akka kabajamuuf hunduu gahee isaa bahachuu akka qabu abbaan gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa dhaamanii jiru. Irreessi ardaa fi araddaa itti gaggeeffamutti hanga Sadaasa 30tti akka irreeffatamuu fi uummanni karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka irreeffachuu qabu abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa dhaamanii jiru. Irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee uummanni Oromoo fagoo fi dhiyoorraa amantaan osoo wal hin qoodin wal gahee tokkummaa fi eenyummaa isaa mul'isuu akka qabu gamtaan abbootii gadaa dhaamanii jiru. Yoonaas Mangashaattu gabaase. Ji'oota sadan darban naannolee walitti bu'iinsi jiru keessatti lammiileen nagaa 200 ol ajjeefamanii jiru. Koomishiniin mirga namooma Itiyoophiyaa ji'oota sadan darban qofa keessatti lammiileen nagaa 200 ol naannolee walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti ajjeefamuu beeksise. Koomishinichi haala qabiinsa mirga namoomaa yeroo ammaa kana kan hanga waxabajjii bara darbeetti Itiyoophiyaa keessatti jiru ilaalchisee ibsa baasee jira. Gabaasni kun dhimmoota naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti yaaddeessaa ta'an irratti kan xiyyeeffate ta'uu koomishinichi eeree jira. Dhimmoota yaaddeessoo ta'an kanneen keessaa ajjechaa seeraan alaa du'a namoota siiviilii, miidhaa qaamaa, qabeenyi barbadaa'uu fi saamicha, hidhaa jumlaa fi yeroo dheeraa tursiisuu fi haqa dhabuu, dirqiin dhabamsiisuu, ukkaamsuu, bakkaa bakkatti sochii dhoorkuu fi qe'ee irraa buqqisuu fa'aadha. Koomishinichi gabaasa isaa keessatti naannolee Itiyoophiyaa 5 keessatti ajjechaan seeraan alaa ajjechaa namoota nagaa miidhaa qaamaa qabeenyi barbadaa'uu fi saamichi raawwatamuu eeree jira. Naannolee kanneen keessaa naannoo Amaaraatti baatii waxabajjii bara darbeetti asitti namoonni nagaa walitti bu'iinsa waliin hidhataa hin qabne 130 ol ta'an humnoota faannootiin ajjeefamanii jiru. Dhaabbatichi akka gabaasetti miseensonni faannoo bara darbe jalqaba ji'a adoolessaa keessa naannoo Amaaraa Gondar lixaa Aagaw keessatti namoota nagaa 23 ukkaamsuun kaan isaanii ajjeesuu isaanii ibsee jira. Koomishiniin mirga namooma Itiyoophiyaa akka jedhetti namoonni daandii irrattis ta'ee mana isaanii keessatti ajjeefamanii fi dirqiin qe'ee isaanii akka baqatan ta'e kunneen kan waraana keessatti hin hirmaannee fi namoota nagaa ta'uu isaanii eeree jira. Naannoo Oromiyaattis lakkoofsi namoota ajjeefamanii kan naannoo Amaaraatti aanee guddaa ta'uu fi ji'oota sadan darban qofa lammiilee nagaa 43 ajjeefamuu koomishinichi gabaasa isaa baaseen beeksisee jira. Jalqaba baatii hagayyaa darbe keessa miseensonni garee hidhattoota Amaaraa faannoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiraattota naannoo irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota 22 galaafachuu fi namootni 4 madaa'uu gabaasichi eeree jira. Oromiyaa godina Kibba Lixa Shawaa keessatti waraanni qaama hidhatee ji'a hagayyaa qofa keessa namoota nagaa 14 gadi hin taane akka ajjeesan odeeffannoo maddoota adda addaa irraa walitti
qabame irraa hubachuun ni danda'ama jedhe komishinichi. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaattis baqattoota Suudaan kibbaa 3 dabalatee namoonni 5 ji'a waxabajjii darbeerraa eegalee ajjeefamuu isaanii eeramee jira. Walakkeessaa baatii hagayyaa keessa naannoo kibba Itiyoophiyaa magaalaa Gumaadee keessatti garee Gumaadee Special District Return jedhamuun haleellaan raawwatameen poolisootni fi jiraattonni lakkoofsi isaanii hanga ammaatti hin beekamne ajjeefamuu gabaasichaan ibsame. Komishinichi gabaasaa fuula 14 qabu keessatti ajjechaa seeraan ala raawwatamuun alatti hidhaa fi dararaan jumlaa fi yeroo dheeraaf tursiisuu, haleellaa boombii ukkaamsuu, buqqa'iinsa keessoo fi uggurrii bilisummaa sochii dhoorkuu taasifamuu ibsa. Gabaasaa wal fakkaatu komishinichi baase qaamni wal dhabdee naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hirmaate hundi haal duree tokko malee dhukaasaa dhaabuu akka qabu gaafachuun waamichaa dhiyeessuu isaa kan yaadatamudha. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Oduu bargamaatiin pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin Raashiyaan buufataalee anniisaa niikularaa haleeluuf karoorsaa waan jirtuuf balaan niikularaa muudachuu mala jedhanii dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himatan. Mooskoon saatalaayitii biyyoota birootti gargaaramuun odeeffannoo waa'ee buufataalee anniisaa niikularaa Yuukireen sassaabaa akka jirtu odeeffannoo basaasaa argachuu himan. Zelenskiin yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti roobii darbe kana carallaan niikularaa daangaa hin kabaju biyyoonni danuun balaa kanaan rakkachaa jiru jedhan. Raashiyaan bara 2022 humna guutuun Yuukireen erga weerartee asitti buufataalee anniisaa Yuukireen haleeluu irratti xiyyeeffattee jirti. Buufataaleen nuukileeraa haleeluuf irratti xiyyeeffatamuu akka hin qabne Zelenskiin dubbatan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanitti qaamni dhimma niikularaa hordofu ji'a darbe buufanni niikularaa Zaaporeejiyaa lafa Raashiyaan humnaan Yuukireen irraa fudhattetti argamu haala yaaddeessaa keessa jiraachuu akeekkachiise. Kan gabaase BBCdha. Waraanni Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti hammaachuu hordofee Ameerikaa, UK fi gamtaa Awurooppaa dabalatee michoonni Ameerikaa waraanni akka dhaabbatu waamicha taasisan. Gareen kun wixinee dhukaasa dhaabuu guyyoota 21 kan dhiyeesse ibsa isaanii keessatti gaaga'amni waraanichaa ulfaataa ta'uu ibsuun balaa guddaa kan fudhatamaa hin qabnee fi dantaa uummata Israa'elis ta'ee Libaanos hin qabne jedhan. Waamichi kun erga hoogganaan waraanaa Israa'el roobii darbe haleellaa qilleensa bal'aan Libaanos keessatti Hezbollaa irratti xiyyeeffate naannoo diinaa seenuuf karaa saaquu akka ta'e loltootatti himee booda dhiyaate. Biyyootni kunneen yaa'ii hooggantoota addunyaa dhaabbataa pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskii gamtoomanii Niiyorkitti taa'amee booda wixinicha kan dhiyeessan yoo ta'u ibsa waloo kana irratti biyyootni akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Jaappaan, Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emirates, United Kingdom fi Qatar fa'a mallatteessanii jiru. Kanaan dura barreessaa olaanaa dhaabbataa pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskii gamtoomanii Antooniyoo Guutereez waliigalteen dhukaasaa dhaabuu atattamaa akka hojiitti hiikamu gaafatanii jiru. Qoodi Ameerikaa fi michoonni ishee waraanni Libaanosii fi Israa'el guyyoota 21f akka dhukaasa dhaaban gaafatanii jiru. Gama biraatiin pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Libaanos keessatti waraanni jiraachuu hin qabu jechuudhaan dhuma torbee kanarratti ministeera dhimma alaa isaanii garasitti ergaa akka jiran dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himan. Macron yaa'ii waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiyorkitti taa'ame irratti haasaa dhageessisaniin Israa'el hammaachuu ishee akka dhaabduu fi Hezbollaan rokkeetti Israa'el irratti dhukaasuu akka dhaabdu gaafatanii jiru. Gaaffii Faransaay kanaan booda manni maree nageenya biyyoota gamtoomanii wal dhabdee kana ilaalchisee walgahii ariifachiisaa ni gaggeessa jedhamee jira jechuun BBC Afaan Oromoo gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun gaggabaaboo sa'aatii kanaaf isinitti himaa turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa turtii gaarii.